Maya tasfaa abbaa manaa ishee irraa kaffaluu danda'a ofii ishees kaffalachuu dandeessi. Yoo hin qabdu yoo isheen dadhabde immoo asliin gargaaruu danda'a bu'aasu gargaaruu danda'a. Walakkaa nuti hin gargaarraan amma sana yoo kattee walakkaa nuti hin gargaara walakkaa walii haa galamu walakkaa nuti hin gargaara sumarratti. Sumayyaa amboo deebi. Ahmad indin ani bar waan bareedaa bar. Kakun jaruma kana kakun indin ne bar kakun yo maleno kon derte hin argine gunu sin agarret male nabi Sumayya bir akka jiru ni bein Sumayyan dabarseedha ragu bakke dabarsan qofan ofinnan allaqe maqa isi faalufi maqa bales garte hatte birri nama tana miti tunis birri isi garte argachu haqa argachu qab maaf didde deemu tiketa ergeef jetti sanis boda suutain kakachisan male ani akka kafalamuuf dirqama hin kafalam garte boda khaqutti deemu jirti jollen ammo yo statement fide malenni isi biran jiru jiddu tana nyaadamte nama sani akkana garte akasi gimmash yookaan guutuu hin gargaarti hin kafalti hanqanansi kannaadha isinis kakatte hin dhufu jette didde wal kakachiisanii dhumuudha raguma ummata ijoo maaloo carranaaf kennaa gadi na darbu warri moodeetiraa sitti naa hima moodiitarri sin darbu neetworkii keetii Sumayyaa moodiitarri ani immoo nani madhaka waan inni madhu dhiifama naa godha carranaa kennaa birri biraa qabaadha hin dinne dhumte waan gartee teessan boodara dhumuu deemti teessan lachuutu nuti isinis ragaa hafidduudha yookaan akkuma waan hin jedhe intala biraas dhaqaniitu irraa dhugoonfachuu takka ammas rakkinni as jiru waan jiru dhaggeeffadha Sumeeyyuma tanaa fi intala gartee ajansii jidduu tana deemtu rakkinaa jira maaf wallolteetu nuu intalan birri waliin waan nama fidu jirti maaf wallolte intala tanaan Sumeeyyaan kunis waan addaati kan asirratti hin bannu kanaaf akkaawuntichuma irratti dabarsite finnaan kun akkaawuntii kana dabari malleen kun guyyaa kana birriin kun 200 fin kana allaqe achi booda akkaawuntii nama biraa fiduu dandeessi Sumayyaan dhaggeeffadhaa kala dhaggeeffadhaa anna akka kadhan no abumaa kakachiisa akkasii kakachiisa bakka ammoo kakachiisa irratti gargaartallee jira kakachiisa akkuma sama asitti waan inni dubbachuu barbaadu jechuudha asitti waan inni dubbachuu barbaadu ani carranaaf kennaa sa'aatiin qabu filiis rabbuma jedha carranaaf kennaa ani usheeni mataa olte jechuudha intalli kun waa baay'een irratti gadi na buusaa jiru kun warri moodeetira maal jechuudha jiru buusan jiru ganna buusan jedhe Sumayyaan neetworkii jala dhabaadha namni mana kana kan nama tokko jiru neetworkii keessa reeffatoo boleettiti ummata namatti kaasuu kan namoota hin jedhin ishaa dhoko lakki asli himata barbaadu dubbii matarra jirraa makaarra keenya irraa Sumayyaa ifama no himataa miti wanti qobichaan dabarfadhee bu'a yoon bu'es carraan qabu wallaahi maadaamin na waamaa irti Sumayyaa daqiiqa shan bicheenaaf dhaggeeffadha waan jechuu barbaadu himataa jirta laal amma waan jiru Fiizaan nabira ga'ee fingeenni qofa Sumayyaa amboo fiizaan haa hojjedhu jettee birrii itti ergattee kaayiroon dhufne birrii ergitee fiizaan siin ergamne nuti keezii biraa isa agabaachi alaagabaachi agi baalachi isu booda leelaa bootaa carratutu nuti amma dhimmi dubbataa jirru dhimma birrii kee osoo bakka deemtuuf hin gahin birrillee dhabdee bakka deemtullee hanqatteedha wanni asitti sirraa fuudhuu qabnu jechuudha. Inni waa'ee keezii hiriyyummaa keessa waan waliin dabarsitanii asitti illee haasa'amu sirraa fuudhullee yeroo hin qabnu amma ati ka gootu ani birrii fiizaan haa hojjedhu jedhe itti ergadhe isiinuu siin haa jettu atoo itti waliigaltanii ergattee miti atoo isiin si hawwate yoo waraqaa akkanaa maansitti agarsiisanii fi ka maqaa namootaa qabu sanii fi onlaayin fiizee fi tikkeetii Addis Ababaa Kaayiroo maqaa keetiin jedhu waasappii keessatti siin ergamin hin argine jettee kakatuudha Sumayyaallee kakattee birrii kee haga dandeettu si deebisu kanuma. Ani kanin jedhe qaxaroo hin qabina erga waggaa tokko qaxaroo inuma kadhadha kana booda qaxaroon hin barbaachisu yoo birrii kan kiyya haqa kiyya irraa naa fuutanii akkuma dhugaa hargitan har'uma irraa naa fuudha yoo hin fuune immoo arrabbitta feen dhiisa malee ani sadaqaas hin barbaadu akka birrii walitti naa buuftanii wala rabsuu deeman booda jirana mee gabaabsa akaakuu deemna Hamzaa Shajjaa bira jirtu isaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhaas hin barbaadu birrii kun irraa qabatu dhuma konaaf haa kennituun. Sumayyaa mee takka ani yaada lamarratti walii gala. Yaadni Abuu Mu'aaz bakka maqaa eegu jiru san yaada jabaadha beekaa. Tabiraati yaadni gartee Ustaad Ahmad Hussein jee immoo yaada zaahiraati. Akkaawwantiin fedhe namni fiduu danda'a sii galee fedhu akkaawwantii Yuusuf fiduu danda'a fedhu Abdallaa fiduu danda'a. So amma wanni barbaachisu nama sadaffaa san dirqama barbaachisaa beeka. Jara keenya bakka tanatti waan jaamamee dhiisanaa isiniin jee. Maaliif beektaa? Yoo kakatte amma anti ergeettee yoo kakatte taan isittiin natti hin ergineettee yoo kakatte
jidduu kana wayi baduu deemaa beekaa maqaa namaa baduu deema Akas. siigalee waan kanarra wanni irra caalu obboleettiin teenyatuun akkaawwantiin isiin irratti ergite ni jirti Sumayyaan ni beekti Sumayyaan ammoo akkaawwantii isiin irra ergite reefu abdii geetaachoo waan bareedaa jee waan nama wal taasisu akkaawwantii nambara humata akkarraa eegalee ilaa hanga wanni dhumsa yoo ergan abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u akkaawwantii ta'e ergiin naan ja'anii jechuun hin ta'u Sumayyaa teenya Sumayyaa Tasfaayee dhagaye akkaawwantii ta'e ergii risiita guyyaa akkanaa ebaluttiin erge yoo kan jettu taate abdii geetaachoo si gargaaruu danda'a bakka baankii dawwalee nama kana waan akkanaa godhanii waan akkanaatiif jecha guyyaa akkanaa fi hangana jidduu maallaqa isiin tiraanisfar goote barbaannaa eenyu irratti akka isiin goote even gartee ganama boru waan kana dawwalee silkiidhaan goosisuu danda'a waan nama dhibaatii miti kun so akkaawwantiin ergiin gaafa siin jaan akkaawwantii ta'e koodii wajji namni loogiin hin godhiniidha malee akkaawwantii keenya nama hedduutu harkaa qaba garuu waan akka godhuu hin danda'an siigalee akkasuma eegumas Ameerikaatu kiyya Ameerikaa wani qaba lakkoofsa koodiidhuma waliin osoo ergite koodiidhuma waliin waa tokko gochuu hin danda'amu koodii waliinuma ergite bilbila kiyya irratti akkaawuntii san banamee aktiif ta'ee baankiidhaa koodiin naa ergamee aktiveeshin koodiin ergamu malee baankiidhaa waa tokko gochuu hin danda'amu kanaafuu Sumayyaan bakka sani laal Sumayyaa teenya bakka san akkaawuntii kana yoo dabarsan yeroo biraatiif laachuu baate lallaadha yoo abumaati fi ahmadiin ta'e alatti nama biraa nama dhagayniin fixadha Abu Muazis ni amanna abdii geetaachotis ni amanna obboleessa keenya nama asirra jiru aslii hunda ni amanna nuti wanna kana amma maallaqa akkaawwantii ta'e sirraa dabarsuuf osoon ta'in ati si qulqulleessuuf gaafachaa jiranii beeki hoggaa ati akkaawwantii tiyya namatti hin ergu jettu kana ummanni gama jalaa maal jaabee ta'a Sumayyaa waan takka taniin arku jiruun si hima maqaan taane san sirra dhiiba an akka ati maqaan taane fudhattu hin fadhuu beeki akka kakattaniis hin fadhuan maaliif jennaan yoo kakattan maqaa keetii bakka tan abbaduu deema Sumayyaa Tasfaayee dhagaye zaahira jiru kakuu osoon tahin pruuviin yoo as baate maqaan keessan ni qulqullaawa kumni 200 umaatii miti maqaatu irra guddaadha beeka siigalee tanaaf akkaawwantii abdii geetaachoo taatu aslii taatu sitti ergii akkaawwantii san fuudhanii ati warra biyya dawwaltee maal godhu biyyaan dhaqaa wanni ja'amsanis hin feesisu akkaawwantii ta'e guyyaatti ergitee fi daataa guyyaa sanii baasee abdii geetaachoo as qabee yoo garsiise namittiin tun dhiifama ustaazan zaakiyya nama guddaa kiyya ani sinaa manuette ana amantee dhiiste dhimma keetiif hin as jira habiibti maal nagachi mina gabbaan ittiin galoon dhimma isheeti isin irraa fuudha bars abdii kiyya wayifiin jedhiise ati anaas siin jeetiti wallahi ittiin galu warabbal kaaba mina gabbaan tole nuun laalchisaaf abshir Abu Muazitti ergii aslitti ergi natti ergi ahmaditti ergi akkaawwantii tana nuti guyyaatti maallaqa san ergite nutti ergiititi si ilaalchifneetiti Abu Muazitti maqaan kee warqa baankitu takka baankii afoo bahee majhuula yaa bakka tana eeggadhaa jara keenya miceewoon maallaqa sii nyaadhamteesi qaceelloon dhagaye haqa qabdii beekaa Sumayyaan amma maallaqa sii gaafachaa jirtu tuni haqa qabdi yaa Sumayyaan tunis maqaan isii eeggamuu haqa qabdi. Jidduu tanatti haqni mul'achuu qaba. Haquudhaan yooni dabarra kan jennu taate namni keenya maqaa arra footoo ta'e gaafa dur fidanii siin arrabsan maqaa dhiisiiti. Footoo fokkottuu yoo ati qabaatte fidanii siin arrabsan maqaa namni sirra kaayee dhiisi namni keenya amala isaanii beektanii. Yoo ati haasoo itti amma dheengadda hattitti maallaqa namaa atti hoggaa jaan nutis ni tuqamna wallaahi. Ni naaraan fakkeenyaaf yoo namni Sumayyaadhaan ol bee hattitti maallaqa namaa hatte jee akka Hamzatti na dhaga'ama akka obboleettii Islaamaa takkatti sii galee maqaan eegamuu qabummaas. Tanaaf waan kana kakuu waan jedhamu kana jalaa deemaa dura. Ni gargaarraa waan jedhamus jalaa deemaa. Wanni barbaachisu maqaa qulqulleessu haqa obboleettii teenya Sumayyaa taaniitis deebisu. Yoo namittiin taan jidduu kanatti jara lamaan kana waliin dhoyitee qabaddu taate namittii taan qabachuudha. Hangasuma. Malee dubbii jarjaraan akkas hin godhinaa jira. Ani yaada kiyya gaasli yaada kiyya an akkanaan jaa galatooma. Ustaada kanumarratti dabalee Sumayyaan abbaa manaa hin qabdiime? Sumayyaa Tasfaayee? Sumayyaa abbaan manaa nan qaba abbaa manaa keessa naqinaa nulan xumuradha. Wayin si jechuu deemaa bare naqinaa miti yeroo garii waasi maqaa kee tolchuu deemna miira keessan galina. Maaf as taa'u jira somuunii namni nuu kanneen jiru. Dalagaa dhiisnee waan jechuuf maqaa kee tolchuu haqa namaatis tolchuu.
abbaa manaa hin qabda ni jiraam itti kanni nama hin beeka finfinnee guutuudha an akkaawuntii kiyya Ameerikaa nama guutuu qaba faranjiin sun asin nama qabdi lakkoofsa kee kan xumuraa naa kanniis hin jedhan akkaawuntii gaafa akkaawuntii dheeyxee si dhugoomsuuf anuma kana baankii guun dhaqee maallaqaan baafadhaguun je maqaa keetii fi lakkoofsa kee kan xumuraa himii jedhan akkaawuntii kan kee ni himaaf hundan nimtu lakkoofsa afran xumuraa si Itoophiyaas nama kannaan sadaqaa gisee guuraa jira akkaawuntii nama kannaan jirru tiktook irratti kannaan jirru akka kan namaan jiru maqaa fi wanta kan namaan jiru so dhaqeen namni kun waan gaafata akkaawuntii kana laastiniimii xumurarraa kana koodii raqama sirrii hin beeynu koodii username itti seentu kaan itti seentu eenyutti seentu waa hedduu achi keessa jira lakkoofsa kee guutuu waan namni jiru hin jiru karaa addaa iimeela kee namni beeku hin jiru waa hedduudhaan tiraansfer waan lamni godhamu amanta obbala isa abbaa manaa keetitti dhahi waan akkana dhufe akkaawuntii akkana dhigi nama beeytu finfinneedha akkana godhiji sabtii fi alada yoo fidan maqaa keetiif yoo hin barbaadu itti kakattee maqaan hattuu jedhu kun akkanuma siitaan dhugaan siima. Nan erga akkaawuntii kanan ergu yoo isiniif yookaan Ustaad Ahmad hin ta'in alatti nama biraatti erguu hin danda'u. Anattiin ergiin abbaa. Jaarsi kiyyamoo informeeshinii kanarraa wanti beeku hin jiru. Yoo Ustaad Ahmad ta'e tan ergamu. Dubbii gabaabbatee dheeressine ergaa dheeressine rakkoon qabu itti fufaati karuma jettan sana ta'a silaa waa tokko akkaawuntii deemuu as dhaquutti dhaquun sume tokkoffaa si qulqulleessuudhumaaf malee waan biraatiifis miti akka waan biraatti fudhattu hin barbaannu erga an akka kootti akka isaa jettee qaallittiidhuma see dallaalattii sana qabamuu dandeessisee dhuma qofitti finnaanuu akkaawuntiin hin barbaachisu yoo dhugumaan si qulqulleessuun kunumti nu ga'aadha. Erga immoo akkas ta'e itti deemaa jiraattan ta'e itti deemaa ta'e rabbiin dhugaa nuuf habaasanii salaatuudhaaf ani bakka hojiin jirase bakka itti fufaa waan hafee. Namittiifinis taanaan rakkoo hin qabu waan naqa biraa yoo ammayyuu ta'an rakkoo miti. Taanaan namitti bira dhaquu dandeessa taanaan asliidhaa fi nama biraa qabadhu. Asliidhaan hin deemna jedheen hin ture. Yaa aslee qabadhu qaxxaliitu maqaalitti bira dhaqaa. Bakka haadha waliin deemna. Asli yaani dubbiin kiyya bakka yaani haqni kiyya ukkaamamudhuma malee irraanaa fudhanan kakadha dibbiin godhen bakka kanuman barbaada waan biraa achi dhaqi booda fixattu ishiin isa yoon barbaadde booda fixattu dhugaashii booda irraa qulqulleessa garuu ana haqa kiyya kun argitan waan ta'eef naaf kaffaltu kanuma. Jarri booda miira keessa nutu amma wali bu'uuf wal amanuu didu haqa murteessinettee bari yeroo namni lama wal lolu nama jidduu jiruutu miidhama sangaan yeroo wal rukutu lafaan miidhama. Anaa fi atuu booda hin miidhamne gareen tun dhuftee booda viidiyoo sirratti daleeti beekama argame haquma ofii nama baru yeroo barbaaddatu viidiyoo baasee namni haasa'u amma gaaf tokko namaa qoobii walitti deeme riyaala 13,000 jalaa wan sooshaal miidiyaa irra na arrabsee jedheeti firoo ofii dhorkatee gartee hin kannuu jedhe maqaa na balleesse ilarra irraa fuudhuu dadhabne jedhan hin kannuu jedhe maqaa kiyya na balleesse so haqa kee yeroo barbaaddatu sumeeyya akka itti barbaaddatu jira atiis maqaa keef qulqulleessuuf akka itti qulqulleessitu jira. Waliigalee naa maaree haa taatu maallee ni keessii dhufa akka itti sii dhufu warra kana asiin murteessu haa deemtee lafarraa waanni kuni haa dhaqamtu intala bira kan kana hin jiranii aslii eenyu wal fudhatanii dhaqa yoon dheeni telefoonaan taa bilbilaa dubbisa gartee biyyaan dhaqaan tikeeta biraa murtee yoomde sabti nu fidda tikeeta dheeyxee irra murattee jummata. Tume ati amma alaada yoo goone maa jarjartee duraanuu waggaa lama himateette homaa rakkoon qabu. Tume ambo. Tume. Kanamma. Asli isinis yeroon dabare ulfaadha galatooma isinii maali yeroo hunda nu faana rakkattu isinii illee hojii qabdu bara namni hundumtuu bara hojii qaba kanaafuu haqa kiyya bira jira waan ta'eef naaf haa kaffaltu isa maqaashii qulqulleessu yoo ta'e immoo boodarra itti fufa amma immoo ayimshee wanti isinirraa naaf fuudhuu qabdanii haqa kiyya harkaa naaf fuudha isa booda qaxaroo jedhamu ani ji'a tokko ramadaana keessa taa'eera. Amma ji'a lammaffaa dhedheennaa sana waggaa tokko immoo kadhadhee dadhabee taa'eera kana caala waan inni ishii dhaabsuun jiru har'a sa'aatiin carraa argadhee isin wal birti qabamtanitti irraa naa fuudha isa booda maqaa ishii qulqulleessu. Ifama gifti obboleetti Sumayyaa ustaas biyya Ameerikaa jiru tokkoffaa nuti sababa keetii jirra sababa keetii sababa sumee dhufuun keenya nama gurguddaan akkanaan dhimma kee dubbachuun siifuu kabajaa ustaasota gurguddaa jira namoota gurguddaa jira. Oggaamee qobsiteemi inni obsita bakka maaliif siifuchuu fi kakadhee isheen kakadheen kenna jetteemi inni obsita maaliif akka isheen isa kakabdii akka ishee bahuu fi qaba. Gulbatii barbaachisu loluun barbaachisu. Lola si barbaachisu sila obsi gaa Sumayyaan boo. Jarjaree yoggaan dubbadhu waan hin lolu fakkaata malee sin hin lolu miti hedduu sin kabajaa baraan maaliif ani ta'a. Rakkoon qabu obsi. Namni dhaabbatu siin jee qabamee fi. Ishi sorry. Karaa dheeraa isin oofa.
namtitti as jirtu san wanni naan ol ba'uu fedhee fi namtittuma as jirtu san dubbisuudhaatu irra dhaluudha malee karaan akkaawuntii san karaa dheeraa isin oofaa sanirra namtitti as jirtu tana boru yookaan iftaanillee taate san dubbisaadha. Namni sagal buna. Borujummaadha guyyaan firiidha guyyaan boqonnaa qabu anaaf mubaarakin dubbifnaa jedhee baran. Karaa kana irra wayyaa jechuudha. Alaa danuu godha. Akkaawuntiin karaa dheeraa isin oofa doktor. Namtitti mutana dubbisaadhaati. Sumayyaa amboo atis waan sinjaan dhagahi. Sumayyaa tasfaayitillee qabamii fi waan munguddoo harkatti fixadha inshaallah kanaan asirran buliina obboleeyyan. Dubbiin tan asli khiyya bakka guyyaa aladaa namitti irraa dubbii qulqulleeffadhaati isin nuu dhufa. Tunillee dubbii aladaa warri asirra jirtan kun hundi keessan koota hundi keessan. Asri. Akkas. Sumayyaa akka dandeetten karaa jalaatiin rajaa barbaadatu. Asli as durallee kooppii paaspoortii ishee dharaanaaf isin jedheen ture maaliif lakkoofsa paaspoortii gaafa namni ergee lakkoofsa wal jala jijjiiree ergaa. Paaspoortii kooppii ishee irraa fuudhi. Paaspoortii yeroo sanaa jechuudha. Viizaa yoo bahu taashiraa isaatti baasii galee taashiraan viizaa. Isheen taashiraa viizaa sanaa baasuu ni dandeetti. Kanaaf paaspoortii kooppii ishee irraa fuudhi. Karaa kanaanis qulqulleeffamuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Bakka gargaarsa jiranii mucaatti itti somba jalatti hafte tokko. Ni ta'a akki kun asli irraa fuudhuu hin dandeetta dura suman gaafadha booddee. Kara keessan bilbilee. Koodii malee siin ergu viizaa dogoggoo feekii ergite. Lakki feekii ni beeksisa. Mubaarak ni jira. Baasuu danda'a. Yaani hin beekan. Feekii ta'ee noormaalii ta'ee ni beekama. Taashiraan dammoo feekiin bahu hin jiru. Sinigalee. Kanaaf isheen viizaa sana ni baasti waan ta'eef paaspoortii gaafa yookaan maqaa irraa qubee hir'isite yookaan lakkoofsa wal jala jijjiirtee erguu dandeetti. Gaafa suuraa paaspoortii ta'ee huma tokko irraa jijjiiruu hin dandeettu. Sinigalee. Anamma uummata irratti siin sobu jedhika. Ila isin damaan warra walloleemi ani paaspoortii yoo irraa fuudhellee nan dhoggitu paaspoortii yoo irraa fuudhellee sitti ergu osoo hin taane ofii kiyyaa bakka itti tolchisiise yoo nageessite silkii kiyya irraa jala qaba malee sitti hin ergu maaliif isin jidduu wal shakkisiisuun barbaadu. Taate. Dureen paaspoortii mata dureen viizaa cufameera. Kana booda haqa kiyya bichaa irraan barbaadan. Waa'ee viizaa mana boonaa dhaqna bakka cufi nurraa manichaa mana boonaa dhaqna.